Assalamu alaikum ashama arkafune kabajamtoota fordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya keessinaa qaqqabu siniin jecha waan koon har'ammoo maalluuf qabattee dhuftee naan jechuun keessa waan hin oolle ka waan addaa tokko siniif qabadhee dhufe gizee tokko ka namni hollaa ofiillee hiriyaa ofiillee fira ofiillee tokko keessaa tokko yaani waa takka irraa baruu barbaada jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi haadha urjii namni wallaaltani jirtu jedhee yaadu haadha urjii jechuun gizee tokko akka koomeediitti illee nu bu'aarsiti baay'ee jaalladhaan illee baay'ee kabajaani nama miskiinadha nu cinaallee nama dhaabbattudha gorsaanis waa hundaanuu jechuudha na baay'een jaalladha baay'een kabaja har'ammoo mana kee kana dhufuu fedha gizee tokko kan injira miti shiroo kana gochuu jaalladha daabboo kana gochuu jaalladha waan kana ija dura na dhuftee yookiin afidii kootti yookiin si dhufanaan jettee ani immoo koottu jedheeni jechuudha amma urjii kanaani egaa ani immoo haadha urjii kana piraanki gochuu edha jechuudha maaliif iyyuu abbaan sabkee barri dhalaa biraan irra jaalatee jira jedhanii odeeffannoo akkasiitu jira maal gochuu qaba yookiin si jala galaa jedhaan ani bakka maaliif iyyuu inni narra jaalatee asitti dubartiin irra jaalate yeroo hunda kubbaa laala jedhee ni dubartii bira bulaa dubartii bira tura oduu akkasiin naa dhufaa jira maal jedhee mee waan ishiin jettu laala jechuudha mee dhugaadha yeeni akkasii maali jettee akka namoota tokko oduuf ariifattee isaaf ana kana walii ooftimoo lakki dhaabbadhu naan jetti yaada shi baruu barbaade jechuudha egaa gurri sheexanaa hin dhagayin waan nama jedhu kana gizee tokko waan afaan ofii qaaqe kun nama dhufa jedhanii auzubillahi min sheexanii rajiim yaa rabbi narraa qabi jecha egaa kaameeraa kiyya dhofkadhee haadha urjii har'a akkanatti piraankiin hin jirre kanarra hojjechuu edha aga dhuma sagantaa keenyaatti nu duukaa bu'aa isiniin jedha amma dhuftee jirti jechuudha shin seeni jawaara Salam alaikum. waalaikum assalaam Akkami? jirtaati Jirra wallahi astaa seena asumatti badde akkam? jirra Nagaari? akkam Fayyuma? jirtaa Jirra wallahi alhamdulillah. lafa jiraata Nagaa gaariidha baga jiraannu walumaanuu. ameen akkamitti Akkami? jirra wallahi Jiruun maal jirti? jiruun bareeda jirti Jaalala ta'u? ijoolleen illee nagaa qabanii Fayya qabani? fayyaa qaban alhamdulillah Abbaan mana kaajiitis? hundi keenya nagaa keenya akkamitti Nagaa wallahi gaa baga jiraattani. ameen kabadde garuu Baga isiniin gara haayidallee. si waan ne dhufne kan nuti Maali boonatti hin tolle? lubboonte zamana kana Hin boonu baran? Hey, Hin boonu ani. boonte dhugaa Ani boonu maataati boona bira kutee maali boona haadha ta'u? miti Boonni eessa jira? Boonni namni nama boonu inni nu tuffatamaadha. saa dhugaadha Boona namatti ilma namaatti namummaan nama boonuu booddisaa booya boota. saa dhugaadha Nama inni akka boonu bareeda. jaara Nagaa gaa iddii kam? inni bareeda sinta Atuu maamutti waliin bahee karaa xiqqaa nama dhufa. inni maa dhugaa keeti yaa natti hin tolle anasi Ayyee. xiqqoo waanuma tokko mudannoo tokko jiraate maa quban qabdu zamana kana malee Uumaa tokkoon qabu maali silaa nagaa miti? nagaa sin jennu nagaadha sin jenna maaluma keessa Rabbiin nagooma malee hamtuu nu naatitu jenna. inshaallah Laakkanuma nu naatitu jenna malee wanni jennu hin jirtu waan bira. gaa baramani waan takkaaf si barbaade illee Maali dhiiroo nagaa miti? naguma garuu kan beektaa miti ani yaa baay'eellee mana namaa sin dhaqu nama sagas mara ofitti hin fiduu yaa namuma tokko rakkadhee akkas jedhee yoo na dhufee cinaa dhaabbadhe malee ani dhimma kiyyaaf yookiin waa tokko mana namaallee hin dhaquun beekta Bari namni mana namaa dhaquun jechuun beektaa nama gartee akka nama firaa kashila bumaan itti biichiseentu gartee tamara keessaa isa akka gara qabu. Sani malee namni mana namaa ati haadha ijoolleeti. Haadha bultii intala bultii qabdu intala kabajaa qabdu. Maal goota mana namaatiif namni sitti haadhuuf malee mana namaatu hin dhaqqaati. ayyaani maan naqu yaadaa kaakunoo dubbiin tokko immoo qe'oomatti sii dhufa Namallee itti fidigaa. ani gaamaallee baay'ee nama waamuu nagartaati namni immoo yoo dhufee ulaagaa si dhadha inuma bananii Mana jiraattu immoo bantaa. kanuma kanatti gaa dubbii fida jedhani Ayee. amma bakka oduu wayiillee dhadhagayeetuma jawaaraanis dhageessee gurraa qabdii jedhanillee dhugaatii Maali egaa soba dhiiroo? dhageesseetuma na dhoksita ta'ee ani gaa akka haadha kiyyaatti illee silaalee si kabajallee Maali bokkaa ilmoo haadha hojii jechuun haadhuma kiyya jedhee haadha keeti ana ras burus. garuu kaatillee waan na dhodhoksitee jirta Uumaa silloisu akka itti Oromoon dhageesse. Hogguu du'aayii godhatu. Hogguu amma buna fa'aa dhaabbatanii du'aayii namni godhatu. Yaa Rabbi taa'aa
faana taafa garaama deemaa faanaa manuraa qabii. Sa. Du'aayin tun maaliif rabbiin keenya namni keenya gurguddaan du'a uummataan milkaa'u ture. Du'aayi godhadha. Nama kanaas hogguu namarraa ulaa qabdu yaa rabbi kee khayrii godhi jechaa namarraa baduudha. Maaliif ilmi namaa kun tokko faanuma isaa irra jala faana doon deema. Tokko faanuma khayrii qabuuf jala sii deema jechuudha. Akkasii du'aayi godhatti. Namni keenya kaastee isaa kun du'aayi illee ni irraafatee jira. Dhugaadha sammuu. Akkasiiti ani wanni dhagee waan qabu hamaa inni dhiiroo. Raaka jechuun wallahi egaa ambuma jenneetuma callifnee ibsaan kun ka nama biraa fuudhuuf deemaa dubartii wayii ilaallatee jira yeroo hunda ala turee dhufallee nama biraa jaallatee jira atiin kun maa teessee afaan bantaanaan jedhe namni beekte. Kanammoo isheen ati akka haadha kiyyaati jettee akkana jala fiigdu sunuu quba qabdii. Jawaaraanii jechaadha quba qabdii haati urjiyyuu maaliifi sittiin himne reega fira kee taatee jettee dhuguma garuu dubbachuuf ani baay'ee si kabajaa si jaalladha kana na dhoksite taanaani maal godha reekaa yoo moo callisaa mee dhugaa maal eeguu haa kanaa dubbee kanaa tana dhufee si kicuun nama kijibne naa kice kaatee maa na dhoksite nama kijibne ni jira jechuun nama mana taniin jira ati nama amantamoo amma waan takka si gaafadha nama amantamoo anallee ni amantamoo jaarsakeetti liqatama shakkite ati jaarsi kee kun dalagaa irraa hanqaatii ilmaan lama dhaltu kan ganama bahee galgala akka galgulu beekta dalagaa irraa. Beekee reekaa wanti yeman kun nama dhibaati qiyamaas keessa bu'uuti. Lakkee nama kana dura shakku dura akkanuma shakkii ilma lamaatiin deemu dura yaa rabbii kiyya jettee namummaa dubbii tana sii fide kanaa wayii mimee eenyuuti. Maasii godha nama naa cingame naa yaadee kunuunfaa. Kanan naa himedhaati garuu. Kuni nama si yaadee miti kan nama si facaasu deemu maal taate? Keef na facaasa jawaaree jechuun akkana nu of eeggadhuufillee akka ta'e of eeggadhuu namtichi kun kana dalagaa jira mataa qaqqabatee jedhanii. Daawwan inni harkatti akka ijoollee kanatti nama facaasuun barbaadu bultii nama ijoollee tana nama ijoollee tana qabu nama ganama bahee galgala galu kan hin beeku isaa ganda keessa deemu kan hin beekne akkanuma irra kaayoo taate malee rabbiin kun nama dhiisu bara. Bakki jiba nama keenyaa rabbiin nama dhiisu namni immoo bultii ta'e sana facaasuudhaaf nama meeqaa jira duraan nama fittin naqinii siiyee jira nama maal gootaaf hin naqxee dubbii namaa gurra yeroo qabata. Ati hin barin beekama yookiin isaantu wal dhabaa jettee na dhoksitee dhugaa natti mii. Namtittiin inni jaalate si beekta ta'e naaf himani homaa gochuun ani silaan beeke si'uun dhageessisu anuma achitti balaa dhageessa malee balaatti buusa akka inni deemuufi isaa hundiisu silaan beeke. Himbe ulaakan hin agarre waan akka takkaarra ta'e kijibaa bukhara boru gurra kiyya kana qasilaan na dhiqan akkam jeetin siimamee kijibaan dhufee siima. Kijiba miti dhiisi kaate ibsaa dhumarra dubbatu kee yoo taate. Laa dubbii namaa kana namuma jala akkamuma dubbii namaa gurra yeroo qabattaan jaafaran namni akka nama facaasu beeku ati namni hiisanyaa sharranyaa bas nama bultii ta'e sana yoo ati huccuu tana nagahuma tana uffattee har'a tana kofalaa gabbaate namni kun sitti hinaafa. Si eesumaan nama kana addaan facaafna jee namni haada sii beeku akkana beeku nama dhugaadha jedhanii akkam maaluma akka godhu na gorsitallee jedhee si gaafatu. Laa wanni gootu takka illee hin jiru bultii ta'e facaasu tana bultii ta'e facaasu wayi ijji ta'e si kennite moo wayi gurbaan kun alaan deema jee bultii dubbii amala si jijjiire. Manatti jijjiira yaa namni tokko hin beekta miti amala si tolee si kolfee si duuba waamuma takka godha. Anamma kun dhugaadhuma. Laa kana dubbii jettee gurra jala qabate dubbiin naaf kanaan tunna. Antara dubbiin maatiin tutana qaccee tana taniin rabbiin gurra kana kan rabbiin naa warra qaccee tana tasirraa fudhadhu. Dubbii kana naasayin dubbiin akkana bareedaa miti. Bareedaa miti wanni akkana facaasu yoo barbaadde malee waan akkana gurra keessan naqate alhamdulillahi rabbil aalamiin jiyaa bileetiti. Yaa haadhati yaana akka ilmooti yaa silaala mana kan keessi namarraa ulaan bareedoo dhageessi firra calisi nama dhufee waree si odeessullee ani waree kanaan barbaadu dhiisi bira jedhee bari nama tokkorra nama lama sadii na hime amma wanti gootu beektaati namni dubbii ilma namaarra nama rabbii fiitti citee irra waa hundi milkaa'aa beektaati ni beektaa beekan ilmi namaa kun si facaasu malee uumaa takka wanti siin godhu wanti takka sariifuu nama rabbii fiitti citee waan dargata dubbii ilma namaa gurra jala qabate gurbaan kun waa arra kalee dalagaa seene waa arra seene waa dalagaa irra bu'ee dalagaa biraatiin seene geessu biraan ta'e gurbaan kun dalaguma dur dalagu
ganama sibira deemee galgala gala ni beekamu beeku. Saa dhugaa keetii. Akkami dubbii ilma namaa gurra jala qabattee xiqqoo sammuu ta'eef jeetaati. Namni laa akkanuma kun arraasii mulee kana sirkannaan boru waan biraatiin sii dhufan. Waan biraatiin dhufanii bishaan waan si godhanii siin obaasan taniin siin bultuma ta'e kana sirraa diiguudha. Akka nama dhaadhii si yaadati. Kun dhugaa miti jettaati jawaabaa. Anti kana ani wallahi ani qabriiti jettin dhabuun tan dhugaadha jee kijiballee awwaan kijibaa kana fedhullee jaaladhullee beekta. Anti kijibaa hojii dhageesseetti yookiin ati miidhamtaa fi. Namtichummaan dubbii sun sii beefiif waasi godhuu deemaa kan raayii nama sana. Nama dubbii kana sii beetu waasi godhuu deemaa kan raayii. Kun sii hidhatee jira jechuudha. An nama sana osoo narka inni suuqa filata osoo natti hin ta'uu dhiin dhaqaa manatti. Manatti dhaqaaf amma silaa naa hin ta'e nama kana. Laa nama sammaa maaliif siime yookiin naa yaadanii dubbatanii ati. Kun sii yaadne malee sitti yaaduudha malee sii yaadne sitti yaaduudha malee kun siif hin yaadne bultii ta'e tana diiguudhaaf ka waan akkanaa kana haasa. Haadha sabkee barakkamu waan akkanaa gurra jala qabatta. Annama waan takka dubbii ilma namaa dhageenyis yaa'u. Allamuu mana kee kana dhufu dhiisna. Laa dhiisi mana keenya namaa dhufu dhiisa. Dhufu. Ani si mari'achuu kiyya bee akka haadha tokko malee. Kuni dambuu waan akkanaa kana jaaladhu ani maaliif ani akka urjii tiyyaa silaala obboleettii urjii tiyyaa tarra guddooti urjii dheeraa obboleettii akkana jaan ati waan akkanaa kana eessaa yaaddamu. Taani kaayyachuun namummaatu kana nu godhee homaa miti jawaara keenya. Laa waan akkanaa kana namni guddaa galatoomii dhugaa dubbatuudhaaf wallaahi hedduu tokko si qoruuf malee biraanki si godhaa jira. Biraanki akkanaa maal kana namoota fagoo sana jirti la kaamera. Laa ilaaha illallah maamila rasuulillah maal biraanki akkanaa duubaate haadhati jedhaa daruuriidha kaa yaani nama kana bara kana laaltee mee namni kun firri kiyya kamii diinni kiyya kamii jettee adda baafatuuf siin jedhe yoollee ibsaan immoo dingatallee waa baballeessinaa himtaala jedheetu mani waan balleessine jechuudha. Waan balleessine koo kana biraan kana kanaa kun dalguu leelleessite anaaf dalagde immoo hirrifatteere hirrifattee akka mudhiisan addana jette dhugaa seetee beeku na dhukkuma waatu duuda kana keessaa naga geesseessi jaa dhiifa magaalaa keenyaa yaani galatoomii Sulaimaan si jaa kun dhiifamuma lamu waan akkanaa taraa yaadin fikirin illee waan namni kijibaa jee ana namicha waan jedhe geesse waan beenu ayyo harkama hoshongoree nyaatee mana jaartiitti boloqqee jettanii boloqqee nyaatee mana jaartii osoo mana jaartii soddaa osoo fiigu wayi fiigee jaartiin ulaan irraa kana bee ulaan eessa jee ulaan horii jala fiigaani jaartiin dhayitee harka udduurraa murte waan beenu harkama udduurraa na buttaa jeeni jaa akkasi harratan waan hin beeni na fiddeetu mudhii na kuttee haatimee silaa nama biraa taate dhiifama siin godhu aareessi biraa deema waan si jaaladhuufi laakiin amma dhiifama siin godhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee isiniin jecha akkam jirtan nagaa fi fayyaadhaa salamtaan jaalala ta'uun irraa kaatee isin adda qabdu. Ana urjiitti gaana beektan arra haadha sabkee biratti mul'adde arra boombiin irra dhooftee mataan duwida kana hunda na kakarsite duraanuu duwidaan na dhukkuba. Sanuu qaamee du'aa ilmi maalla godhee fi waan maarraan tana safaa xayyattee bor dhugaa namatti haa. Akka dhugaatiin taane mee du'aa naa godhaa fi ani dhiifama godheef gama kiyyaani. Waa karaa sigaa dhiifama naa gooteerti ummaan hojii kuni wallaahi hedduun jaalladhaa hedduun kabajaanii ittiin dhaqaaniin gaafadhaa na dhufti ittiin deebi'u inni ammati dhibbaan abbaan sabkuu iji isaanuma malee waan argu hirgixanyaadha hin argu atana siin jee jira jetteere itti seeni waan biraa waanuma kanatti seeni egaa hordoftoota kana rabbi wajjin gartee ilmaa fi ilmoo teessan bakkirtee warra ilmaan xooru rabbi isinaa godhu rabbi wajjin urmii dheertu isinaa kennu waan akkana kana ifarrifatin ifarrifatanii nama dhufan beeku galatoomii jaalala keenya egaa ammaa urjii kanallee akkuma isiniin jedhee hordoftootaaf kabajamtoota keenyaa nuuf jabeessaa wallaahi urjiin kun ni yaaltii ni gooti gizee baay'ee yuutuubiin shii jalaallee cuccufamaa jalaallee badaa jira namni cinaallee dhaabbatu hin jiru rabbumaan namaaf jira isinis egaa akka ilmaan oromoo tokko cinaa dhaabbadhaa jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada urjiin egaa amma sammuuna kana xiqqoo haadhallee rakkisaa jirti hundaafuu du'aayii godhaa fi isiniin jechuu barbaada abbaan urjiilee cinaan jiranii dalagaadhaaf magaalaan ala jiranii yaadaa fi koomentiidhaan gargaara sabiskiraayib illee godhaa fi sheer illee godhaa fi namni rabbiin laaffisee jazaan rabbi harkaa isiniin jechuu barbaada galatoomaa jiraadha jawaara gidee dhiifama naaf gootanis si godhe
سيقولي لكن لموت الدبي Ndeebu. مالف وانا افاني فرفتن نما دفتي Tamam. وانا كان فرفتن هادي. نمي بلتي كب وانا كان فرفتن Hayyee. ati ilmooti yaa waan takka jaarsuma keetii wajjin urmii dheertuu fayyaa rizqii wajjin rabbi urmii sinaa dheeressu Amiin. ilmaan kan keessa naa tura Amiin. isuma saniifuu rabbiin dalagaa sanii sanumarraa rabbiin keessa haa kaa'uufi Amiin. gartee dalagannee miti rabbiin barakaa keessa nu haa kaa'u gaariidha Amiin. barakaa fi urmii dheertuu gartee warra imaan isaanii guutuudha rabbiin waa godhu Amiin. akkanaan isin jaa daawwattoota Haadha sabkuu. haadha sabkuu du'aayi godhaa fi anilleen godhee fi isin hunda keessanii funiin godhaa bakka jirtanitti nagaa fi fayyaan isin haadha qabuun isin jabbu urmii dheeradhaa nagaa tura. Akkasumaan illee isiniinis waan hin jechuu barbaadu haadha urjii kana yuutuuba isaanii jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa yaani ilmoo ishii guddifatuudhaaf yeroo kanatti waan akkasii hojjetatuuf yaalaa jiranii jechuudha dhugaa dubbattuu fi namni kun yaani maallaqaan qofa osoo hin ta'in yaadaan illee waan danda'uun illee nama cinaa dhaabbattuun bareeda. Kanaaf iyyuu sabiskiraayib godhaa viidiyoo isaan gadhiisan illee ilaalaa fi yaa'u namni keenya akka baay'ina isaatti wal guddisaa hin jirru jechuu barbaada.